dhaggeeffadhaa maaliif hanga amantii kee keessa jirtu amantii kee akka qeeqxan daqiiqa tokko sinin iyyamu. Garuu ani amma maal irratti sin gaafachaa jira islaamummaa keessatti sin gaafachaa jira waan ta'eef islaamummaa keessa irraa unaabsitana iyyee waa'ee isa sin gaafachaa jira. Waa si gaafadha dhiifamsitu kaase bara. Waa Yesuusin sin gaafannee jette. Ani mormine ani isa ni quraana keessa maaliif adda ta'e nabiyyoota keessan 25 keessa isa maaliif adda ta'e sin gaafadhe malee ani waa'ee macaafa keessa dhufe sin hin gaafanne. Si deebisee Ayyee galatoo manaabsitaa jirtu waan ta'eef. wanni inni addeetti teessitti mee jedhama. Dandeettii isaa agarsiisuuf Rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkas godhe malee waa biraadhaa miti jedhe. Si galee waa'ee Yesuus Kiristoos irratti immoo yoo hin balleesse dhiifama akka si gaafadhuuf na hubachiisi. Yesuus ka jedhu kana warra Itoophiyaa moggaase immoo haati isaa Yesuus jecha waamaatti turte. Yoo haati isaa Yesuus jecha waamaatti turte. Waa'ee isaatti irraa miti rakkoon qabu kottaa mana kiyya isiniin jedheera isarratti barumsa barbaadda yoo ta'e rakkoon qabu isinii deemsa. Amma itti aansee waama kanaa irratti hin xumurre yoo dogoggoruu baadhisa Bukaarii 2476 irratti isaan guyyaa qiyaamaa irratti waa'ee wayii dubbachaa jira. Asirratti mee waa'ee hadiisa kanaa irratti ofuma keessa ibsame. Maal jedhee dubbatame natti? Sayyid Bukaarii irra jechuudha. Natti mee si baasa rakkoon tokko hin jiru ati natti maal jedha? Sayyid Bukaarii mee qara si baasa? Qo'ashoo. Yoo natti mee baasuu yoo dogoggoruu baadhe mee 2476. Shanollee siin baasa waan inni jedhu natti himte immoo kanarra hin caala rakkoon tokko hin jiru. Garuu waan tokko guyyaa qiyaamaa dubbata. Ustaad waa'ee guyyaa qiyaamaa dubbata na fakkaate yoo dogoggoruu baadhe. Ishi rakkoon tokko hin jiru akkan jedhe. Yeroo waan tokko dubbatamee jedhu sinaarsiin tole. Sinaarsiin maaliif jennaan walirraa barachuudhaaf dhufne waan ta'eef wanti nama aarsu tokko hin jiru. Aadaa miti lakki ustaada xiqqoo ishee beektu gaafa akkasitti dubbannu waan wal bira hin qabneef hin qabamne. Waan beekuuf galatooma rakkoon qabu. Akka keessanitti waa biraaf miti isin eegalee ani fakkeenyaaf waa islaamummaa irra barachuu waa barbaaduuf malee waan biraaf miti. Rakkoon tokko miti. Namni dirqama amanticha fudhachuu miti barachuun illee gaariidha waan ta'eef. Ishi Sayyid Bukaarii meeqa jette mee natti? 2400? 2476. 2476. Ayyee. Walumaa galatti kanarratti gaafin kee waa'ee deebi'een dhufa miti. Nana si baas kunuun si baatee jira. Dhaggeeffadhu akka jedhu siif hima. Hin sardamtaa? Rakkoon qabutti. Ayya. Maal jedhaa? لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا. عيسى عليه السلام اسن قدوت بو مليقو يانك يامارا هنجيس قافة فمو أنغو وقاتر بافين بوشة وان تيفي قافة بوشة سنة عدلين أيوكي والكتمار أنبولشة أكما نما موتما لقاك بكون أبو محمد صلى الله عليه وسلم لقاك أبو شاتران أكو عمر بن الخطاب سيران أبو شاتران أكو أبا بكر الصديقين سيران نمول كتير سني أبو شاتران أكو عثمان بن العفان سيران برموت ما ساني نمول كتير أبو شاتران حكمي وكان مو حكمي نافع رموت مرتي سيران كنارا تران سنة أكو مع علي بن أبي طالب سيران برسات كنارا تران الناس قافة دي بيرو أكو ما كجرا كناتي حكمي سيران كنا مقصد جون عدلي قولي والكتيسه أمو مرتقا كنه سيران كنا أكو مورا كنا تولي سنبود فيكسر الصليب كان أما يسوع كريستوس رتفني فمجراني ديماني بيت كريستاني في چرچ ركاوتن صليبا يوكامو مسكالي سنچچب ساجد مسكالي سنچچبس دي بيرو في مسكالا سنچب سيلفا كاجه چود ويقتل اوكي دي بيرو فاده چود ما بي كما رمان نوتي دي بيرو فنجن نبر دي بيرو فيت مسكالي چچب سي لفا شينكه warra kanaan isatti fannifame dheedhee masqaliin wanti kaatee dhu masqalii gaafa caccabsee beeta kiristaanii caccabsuun isaa beekamaadha kun masqaliin achirra jira waan ta'eef jechuudha. Si galee? Deebee gaafa dhufe akkuma amma siin jenne iyyuu murtii dhugaa kennuudhaaf uummata kunu amma burjaajii akkatti deemaa jiru mootummaan biyya bushina jettee kun hin saamaa kunis hin saamaa kun hin ajjeesa mootummaa isaa ta'ee akka gochaa jiru bara inni dhufu keessatti immoo akkuma bara Abubakar Siddiq faana gaadhaan bulchaa turan akkuma bara ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam seeraan murtii nagaa nama murteessaa turan innis dhufee murtii dhugaa hiyyeesni miidhamtu bara sanatti hiyyeessi miidhamu bara Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiyyeesni miidhamne abbaan dhugaan dhabne
akkasuma akkuma nabiyyoonni gochaa turanii fi akka ergamoonni gochaadhaa turanii maal godha innis deebi'ee dhufeeti warra dhugaan jalaa dhokate warra hiyyeessota miidhu karaa irraa turaa hidheeti karaa sirriirra deema jechuudha. Isinii galee kanaafuu Isaa alayhi salaam kanaaf dhufaa kanas ni caccabsa jechuudha. Ammas booyyees ni ajjeesa. Ammas illee jiziyaa dhufee jiziyaa jechuun taaksii jedhamu jechuudha. Taaksii jedhamu hin hambisa. Taaksii jedhama biyya kanatti qaraxana fakkaata akka afaan Oromootti hin hambisa jechuudha. Birrii hattaa namni namarraa fudhatu amma dhabamutti jechuudha. Maaliif jennaan musliimaan hin jiru taanaan hunduun sooroma jechuudha. Hunduu abbaa qabeenyaa ta'a. Inni qotatu qotatee jiraata, inni gurguratu gurguratee, inni shammatatu shammatatee jiraata jechuudha. Saniif gaafa dhufeedha namni tokko seeraan gaafa bulchu jechuudha. Gaafa seeraan bulchee jedhu gibirallee hambisa. Rabbii malee kan biraa gabbaruun masqalitti amanuun kan humna kooti maaloo kee warra ortodoksiis lafa naqaa as deebi'ee dhufee ammallee haqaan gaafa busheedhaa jedhe ummanni nigdiin hundumtuu irra kasa jechuudha. Gaafa seeraan bushe mootummaan nagaatuu qabaatteeti ummanni nyaatee quufee walirraatti wal saamee wal ajjeesuu miti waan nyaatu dhabnaan namni wal cufaara wal qollofaa jira morma jechuudha. Utuu mootummaan nagaan busheeti namni wal qollofu tokko hin jiru hunduu nyaatee quufee bula jechuudha. So waan akkasii nafa jechuudha deebi'een dhufa. Deebi'ee kan dhufu garuu duudhaaf dhufa. Rabbiin Quraana keessatti maal jedha deebi'ee dhufuusaa بقولنا في الكورس شنتمي سديت رتي مالجر وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته جل ربي سبحانه وتعالى ور أهل الكتاب وتكريستانو في يهودون عيسى عليه السلام دبي غافر في أتون ندوين التمنى ملينا فوجر ما دريت نمن كريستانا في يهودان جنا يهودان سلاو تنمن كريستانو نو ما يسوع كريستوس جيتا رجع چانتور رنان جيتم ما ساني سامن باسنه التمنى ملي إرقام ما ستمنى ملي دبي أني هندو أني Sanifu kiristaanonni gaafa wanne deebi'anii duu jechuudha. Kan ammoo macaafuma seenaa jennu ta'uu baatellee macaafa wanti jechuu baanne jechuudha. Isdiraas lammaffaa boqonnaa torba lakkoofsa 29 irratti ilmi kiyya Yesuus Kiristoos deebi'eedhaa hin dhufaa hin du'a warra isa wajjin jiraniin wanti lubbuu qabdu hundumtuu addunyaa kanarraan dhabamtii jedha Yesuus Kiristoos wajjiniin. Kana Isdiraas lammaffaa boqonnaa torba lakkoofsa 29 irratti jira jechuudha. Kanaafuu Isa alayhi salaam kan inni dhufuuf deebi'eedhaa du'aa jechuudha. Sababiin isaa maali jennaan minhaa khalaqnaakum wa fiihaa nu'iidukum wa minhaa nukhrijukum jedhee Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa sila waadaa galee jira. Boqonnaa 20ffaa lakkoofsa 55 irratti Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa maal jedhe biyyoo sanarraa isin uumne biyyootti illee isin deebifna waan jedheef Isa alayhi salaam karaa sanyii haadha isaatii warra Yahudotarraa deemee addaamitti gala waan ta'eef akkuma macaafa qulqulluu Maatewos Wangeelaa boqonnaa tokko lakkoofsa 18 irraa akka jirutti jechuudha. Biyyoorraa dhufe jechuudha karaadha isaa. Kanaafuu biyyoorraa erga dhufeeti Isa alayhi salaam deebi'ee duudhaaf dhufaa jechuudha. Ustaaza waa'ee macaafaa hin jenne ammallee dhiifama. Waa'ee macaafaa karaa quraanaa sootee karaa macaafaas karaa quraanaa sootee sanyiin Mariyaam deemee sanyii ishee warra Yahudotarraa bahee deemee itti gala addaamitti gala jechuudha karaadha. Kanaafuu biyyoorraa uumame. Laakki ustaazaan nan xumura kan. waa'ee isa sin gaafachaa jira ammallee waa'ee isatti galatooma yaada keessaniif sin dhaggeeffachaa ture. Ishi nan xumura ishee kana karaa quraanaatti miti. Karaa Isa alayhi salaam karaa haadha isaatii biyyoorraati kan inni argame. Haati isaa deemtee Daawit sanyii Daawit irraati deemee Nooh irraa deemee addaamii biyyoorraa dhufe miti sanyii isaa. Karaa haadha isaatii biyyoodha jechuudha Isa alayhi salaam. Karaa tokkoon silaa karaa tokko malee namatti miti. Haati isaa biyyoorraa argame jechuudha. Saniifuu karaa haadha isaa biyyoorraa argame biyyoo qammasuusaa namummaa isaa biyyoo qammasuun dirqama jechuudha akkuma warra kiristaanotaatti namummaa waaqummaa qaba erga namummaa isaa biyyoo qammasuu qaba biyyoo qammasuudhaan immoo duudhaa qabaa jechuudha. Maaliif fo'uu wajjiniin ol ba'e waan jedhameef gad deebi'ee namummaan isaa biyyoo qammasuu qabaa jechuudha galatoome. Tufuu dandeessa gaaffii kee. Hayyee galatooma okay. Waa'ee jecha Allaha irratti tokko irratti waan naaf gaafadhe waan naaf hin qabaa. Allahan jecha hin qabamu hin qabu. Maal qabaa? Allahan jecha hin qabamu hin qabu. Maal jechuudha jecha hin qaba jechuun? Ay waan ifa naaf hin taaneef sin gaafadhe. Jechuun jecha qaban jedhamu jechi sifa rabbiiti. Jecha qaban jedhamu ani nagee takka. Sifa jechuun maal jechuudha ustaaz? Anta kana geenye rabbiin jecha qaban jedhamu. Akka gaaffii naan galle. Rabbiin jecha qaba jedhama hin jedhamu. Fakkeenyaaf okay inni geenye okay ishi. Amma isaan jecha isaatiin uumame fakkeenyaaf quraanuma keessa immoo isaan iyyuu jecha isaatiin uumame ta'idhanii jedhamti ree. Jecha isaatiin jecha ta'e jedhuun uumamedha. Kanaafuu amma jecha akka qabu asirratti mul'isa. Allahan jecha akka qabu asirratti mul'isa. Quraanis jecha. Quraanni jecha rabbiiti fakkeenyaaf. Of course okay. Kanaafuu Allahan kun amma jecha isaa kana baruu barbaadeen amma Allahan jecha qabamoo hin qabu jettanii amantan.
قرآن جتش ساتي جتش كنا قرآن جتش قرآن جتش ساتي إنجلي بر. Kanaafuu amma okay jechi isaa kun uumama jettanii fudhattan akka barumsa keessanitti. أيوة جتش ربي صفة ربيتي. Maalidha sifa? عمل ربي عمل ربيتي ماله وما فما ما وانت دم تكونجر. فكينيا في namni jechuudha maal jenna namni lubbuu qaba jettee ona gaafatte namni lubbuu qabaachuusaa sifa namaati si galee namni biyyoo qaba jette biyyoon sifa namaati biyyoo waan ta'eef nama jedhame iyyuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala jechisaa uumama miti yoo jette jechi rabbii subhaanahu wa ta'ala sifa rabbiiti malee uumama wanti jedhamu tokko hin jiru. sifa rabbii jechuun yaani jechi isaa miti qaama jecha isaati jecha ta'ii jedhu fakkeenyaaf jecha ta'ii jedhu uumee jedha quraanichi immoo akkamitti jecha isaa kaa duree asirratti immoo ustaas maal jecha kaadaa hin jirru bar ela waa adda baafadhu mee xiqqoo waan si dibduu jira ilaali rabbiin subhaanahu wa ta'ala jechi isaa amala isaati amala rabbiiti sin jedhe bar amala rabbiiti jechuun rabbiin subhaanahu wa ta'ala yoo waa ittiin uumu jecha ta'ii jedhuun uuma jechuudha kana jechuun dubbachuun amala rabbummaati amala rabbummaati fakkeenyaaf farhaaniin dubbataa yoo siin jedhani dubbachuun isaa amala kooti farhaan amala namummaa keessaatiin tokko maalin dubbachuudha si galee dubbachuudha harkaanis haa ta'u ijaanis haa ta'u arrabaanis haa ta'u amala namummaa keessaanii tokko dubbachuudha si galee garuu farhaan jecha qabaa yoo naan jette jechi amala kooti maaf hin qabne jechi amala namummaati namummaan hin dubbata jechuudha namni tokko sanaafuu amala rabbii keessaati dubbiin amala namummaa keessaati rabbiin fakkeenyaaf kabiraasi kana akkasi galuuf rabbiin subhaanahu wa ta'ala gurraan qabaa onaan jette ani gurra qaba rabbiin hin dubbanne garuu hin dhagaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala dhagahuun sifa yookiin amala rabbummaa keessaati waan ati kadhatte dhageessii deebisuun sifa rabbummaa keessaati garuu gurra akka kee qabaatee ittiin dhagaha san hin dhageenyan si galee ilaali amala rabbummaa keessaa garuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala hin dhagaa dirqama gurra akka kee qabaatee dhagahuun qabu rabbiin hin dubbata rabbiin subhaanahu wa ta'ala hin dubbata garuu akka kee afaan kan akka kee kana afaan qabaatee dubbatan jennu nuti rabbiin garuu dubbachuun sifa yookiin amala rabbiiti si galee warra shaadaa jira jedhu galchaa yaa jamaa si galee sifa rabbiitidha kanaaf rabbiin hin argaa garuu akka keetti arga jettee yaaddoo taate ijaatti qabdu qaba jettee taate kun dogongora guddaadha jechuudha namni fi inni kaanuu iji inni argu kan biraadha ergamoonni fi namnu gargari harki ittiin jarri deemanii fi ija jarri ittiin deemanii fi waan garaa garaa ergamoonni fi kan biraati ergamoonni koochoo qabuu jenna fakkeenyaaf garuu adurre mindinaat handaaqqoonis koochoo qabdi koochoon handaaqqoo fi koochoon ergamootaa tokko jenna hin jennu jechuudha gargari fakkeenyaaf koochoon ergamootaa nuuradha ifadha kan isaan kana ammoo koochoo jedhama malee maqaa koochoo jenne malee gargari saniifu rabbiin subhaanahu wa ta'ala hin dubbata rabbiin subhaanahu wa ta'ala hin dubbata rabbiin subhaanahu wa ta'ala jecha qaba jechisaa quraanuu jechisaati jechisaa kana garuu rabbiin subhaanahu wa ta'alaati jechinni kun sifaa rabbiiti amala rabbummaati dubbachuun amala rabbummaati hin dubbata amala rabbummaati dubbii dubbatu sanaan moo waa argamsiisa fakkeenyaaf ta'i jechuun dubbiidha bar ta'i jechuun dubbiidha gaafa dubbate ittiin argamsiisa dubbii sanaan dubbatu malee dubbiin sun hin argamu jechuudha kanaafuu ta'i jechuudha waan sana argamsiisaa jechuudha akkas namni shaadaa jecha artan tokko barreessaa mee yoo wanni tan gaafii biraan qabda kanaafuu uumama jechuun dandeenyu amalummaa isaatiin hin qaba jecha amala rabbiiti malee uumamaadhaas uumama hin jennu jechi rabbi subhaanahu wa ta'ala amala rabbiiti dubbiin isaa ay bakka jecha ta'iidhaan uume jecha isaa dudusan irraa keessan gaafadhe malee waa biraaf miti jecha ta'e jedhu uume jechuun jecha isaatiin uume kaa jechi isaa uumamaadhaan jedhamu jechi isaa jechi rabbi subhaanahu wa ta'ala raawwachiisaadha raawwataadha jechuun raawwachiisaa jira kan raawwachiisu immoo fakkeenyaaf wanni tokko mana wanni mootummaa keessatti yoo kabeektu taate raawwachiisaaf raawwataan gargari fakkeenyaaf anas taa'etaniini zabeenyaan ajajoote kan raawwatu zabeenyaadha gabricha wayin qaboote garbicha koo kan raawwatu garbicha kooti jechuudha ani immoo raawwachiisaadha taa'een raawwachiisa jechuudha si galee kanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'ala sagalee isaatiin waa raawwatuu danda'a raawwachiisaadha hin raawwata sagaleen sun ta'i jennaan hin ta'a sagalee sanaan jechuudha saniif rabbiin subhaanahu wa ta'ala maaltu jedhama afaan amaariffaa keessatti
adraage tadarraageena raawwata raawwachiisa raawwatamaa jedhamutu jira sadii jira jechuudha. Inni raawwatamu wanta raawwatame sanadha. Raawwachiisaan isa raawwachiisu sana raawwataan immoo waan ergame san jechuudha. Saniifuu ta'i waan jedhu ajajisaa dabarsee jennaan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala wanti sun immoo hin ta'a jechuudha. Kanaafuu jecha Rabbi subhaanahu wa ta'ala irraa ba'uudha jechisaa waa uumaa hin uumuum jedhamu. Sigalee fakkeenyaaf dubbiin farhaan waa uumaa onaan jette dubbiin koo waan uumu dubbiin koo garuu ajajni koo waa raawwachuu danda'a jechuudha. Sigalee kanas gaafachaa jiru kan waa'ee namaa osoo hin taane kan Allah isiniif akkasii galatu fudhanna kanuma Allah kan Allah immoo akkuma isin jedhettu jechi Rabbi subhaanahu wa ta'ala sifa Rabbiiti dubbii Rabbi uumaan Allahadha garuu jecha isaatiin ta'i gaafa jedhe ajaja jechisaa kun ajaja jechisaa sun malee jechisaa sun haqee waa uuma osoo hin taane ta'i jedhee ajaja hin raawwatama jechuudha. Allahatu ajaja san booda raawwatama jechuudha. Akkasitti fasaamee tafassaamee waan akkasii jira fassaamii kan jedhamu. Ayyee galatuma ulfaadhaa bakka kabajamaa gaafina deebistaniif akka barumsa keessanitti ulfaadhaa nagaan naaf tura. Akkas nagaatti ture. Walumaa galattuu warra asirra jirtaniifis warri sagalee Rabbii subhaanahu wa ta'ala jedhamu sirriitti bakka kanatti akka hin dogongorre waggoota meeqa dura beekna gaafama gaafatamuu itti isheen gaafatuuf deemtu waggaa meeqa dura waan irra turre kun haaraa miti jechuudha. Sinii galee Rabbi isaati sifa Rabbii subhaanahu wa ta'alaati. Sifa isaati. Sinii galee